maaliif jennaan amma mana isaa banatee namoonni hedduun isa jala yaa hordofuu danda'a namni. Achi namni qabsoo meeqa itti qabsaa'ee markaza meeqarraa remove godhamee ariyamaa turedha namni kun. Namni kun beekumsa namaa qofaan laalinaa keessattuu uummanni keenya warri waan beenne sheeka jettanima ol galchitanii mormii wajjin hin geggeessuu hin deemina. Yoo namni tokko ka'ee dhufe dhuguma adda namni miidiyaa wal nama qixxeesse beekumsa qabaatuu qofaa miti. Wanni ilaalamu aqiidaan isaa maali? Namni kun aqiidaa gaarii qabamu, aqiidaa badaa qabamu. Namni kun gidee garii suuraa peentonni irra kaatanii kaatee deema. Gidee kaan nu fakkaatee deema. Gidee kaan jara fakkaatee deema. Waan namicha kanaatu namni hedduun kan wallaaledha. Namni beeytan markaza ibsatti nama kan ni beeytan. Gidee barbaade deebi'ee ustaazota arrabsa. Gidee barbaade achi dhaqee jara fakkaatee jara wajjin wannaa ta'a waan ta'eef ani sirratti illee yaada dhireessoo osoo hin ta'in namni kuni nama akkasiiti. Nama mormiin hedduun ustaazotiin jajjabuun imoorraa itti qabsaa'ee qabsoo meeqaan achi keessaa markaza hedduurraa remove godhamee ari'ameedha. Nama markaza hedduurratti silxaana barbaadee achi markazu daawwati waddoo aynata hoggana jedhee achirraa namni hedduun itti qabsaa'ee nama kana achi hariyaniidha waan ta'eef nama kan namni hin beekne illee fuulduraafuu hubadha. Gaafa tiktookii kana wala an dhufee tiktookii kanarratti argu nama kan nama hedduutti jala taa'ee barreessaa ture. Nama abbaa arge ol naqatee mana ofiitti woman taane gaafata. Woman taane ustaazota arrabsa. Arrabsuu miti dura namni kun nama akkamiiti jedhamee hubadha. Seenaan isaa maali? Eessa ture? Eessaan miidiyaa kanatti as dhufe? Achiin itti cufamnaan asiin immoo dhufee nama barsiisuun fakkeessee isin fakkaate. Namni kun aqiidaa nama balleessuuf deemaa jira. Fuulduraafiyyuu nama akkasii kana eeggadha. Namicha kana ammallee jalaan hafina. Akka warra tiktookitti ustaazonni asirra jirtan itti qabsaa akkuma achitti itti qabsaamee bakka hundaa wannaa godhame kanatti nama kana bakka inni dhaqetti biraan hafina isiniin jedha. Na offolchaa yoo isinirratti haasa'u kiyyaafillee namni kun nama akkasiiti. Duubaa kaaseen beekan akka inni achitti mormii garagaraa irratti wajjin geggeeffamaa ture. Nam beeka namni kun waa hedduu fakkaatee gidee hedduu maqaa hedduu baafatee akkuma amma asirratti suuraa isaa agartan achirratti illee suuraa hin taane suuraa dhalaa suuraa waan garagara fayyadam. Namni sheeka ta'e namni waa beeku tokko akkamitti waan akka kanaa fayyadam. Kanallee beekuu qabdan isiniin jedha. Gabaabumatti waan jechuu barbaadu Ustaaz Abubakar namoonni jirtan kun nama kana namni beektanu keessaanis ta'u mee suuraa isaa ergaati. Ani yeroo inni tiiktookii jijjiiraa ooluun beeka malee suuraa isaa takkaa of mul'isee hin beeku namtichi kuni. Akkuma nama kaminuu namni namummaadhaan beekaa waluma kabaja. Hoggaa inni miidiyaa keenya dhufe anaa dhufu jenne takkaalleen akka namaatti haasofsiifnee yookiin akka sheekoleetti haasofsiifnee ol baafnee wajjin haasofnee hin beeynu. Namoonni iccitiisaa yookiin suuraa isaallee qabdanu mee keessaan naa erga ummata fitinaadhaaf deemu nutis qormaatatti dhiyeessina. Qormaatatti dhiyeessina. Waraana hedduu qabna beeka. Miidiyaa kanarraa waraana yeroo tokko kan nama teessisuu qabna wallaahi. Abuu Yaasin nama ilmii rabbii warra baharatu jira ilmii rabbiitiif hin rakkatina. Imrishaan rakkatina ilmii rabbii baharatu jira. Ismaarti jira namni ilmii aqiidaa bareedduu qabu. Kana kararraa galchan sa'aatii takka lama namatti hin fudhatu. Irrakkatinaa jiru sa'aatii takka lama namatti hin fudhatu. Aqiidaa qulqulluu warra ilmii rabbii baharatu jira asirra. Gara imootiin illee gara tiktookiitiin illee warra ilmii rabbii kana keessatti dhugamaan ilmii rabbii baharatu jira. Sa'aatii takka itti hin fudhatu sa'aatii takka. Qorataa kana dubbadhu jedhaa jira bee qorataa kana kenna carra. Waan ta'eef Bashiir jedhama. Bashiirii kana suuraa duubatti deebisa. An takkaa suuraa isaa akkanatti baheellee hin argine. Laakiin namni beeytan waliif shergataa waliif kennaa irraa baqadhaa jedhaa lallabaayyuu haa baqatanii haganuma isiniin jedha Abuu Yaasiin itti fufa. Galatooma qorataa dubbadhu baafa dhufe. Hayyee ustaazonni kenna galatooma. Wallahi imrishaan hin beeka anaafuuran na cite wanni ustaaz akkasitti aarsu nuti diini kanaaf wanti hin taane hin jiru. Ganama imrishaan yaadate yoo ta'e nuti taphannaa sirratti nuti fakkaattota ijoollee mataa fileeti. Khaxaa wayii dubbate jara kenna. Dubbannaan imrishaan haa dubbatu. Abboo jedheen namni diiniin beeku jettee as keessatti waan hin balleessinii wanti kun sirrii miti jedhee yeroo sanu.
yeruma sanu namni ulamaa osoo jiraate waan gartanii akkuma isin jettani namni aqiidaan isaa kun an baay'ee fanaa ta'e isini galee kanaaf akkuma isin jettan nutin geennaaf nama akkanaa kana wallahi azim ustaazota keenya akkatti yoo anama imrishaan ganna buuse profaayilii isaa yoo laaltan waan ani irraan kaanne rakaatee deema wallahi nama amma illee diinii islaamaati yoo dubbatu jarana anummaan kun amma yoo khaaliq innaas bikhuluqin hasan yoo je namni keenya sheeka dheena jala deema jara kee amantaan keenya jalqaba irratti akhlaaqa adaba malee dubbata wallahi alazim jara keenya anillee imrishatti hadda takkaa kana onna na dhaabate wallahi yoo ustaazin akkasi aaranii buusi jechuun ture anillee buusi imrishaa jechuun ture ammallee tokkoffarra namicha kanaan hin beekaa yeroo hedduu dubartoota keessatti argama hukumii godha wanti akkana jedha jara keenya akkuma imrishaan jedhe bakka hedduutti argamu amma ijoollee bakka namni baay'atu laalee gastii argatee natu jira hin beekaa mee namni daliila qabdan koottaa jedha kubadha nuti aalimman hayyoota hedduu qabna jara keenya namoonni akkanaa kuni qorqalbii keenya cabsuudhaaf malee diini keenyaaf yaaddanii miti hawaasa keessatti illee waan hin taane summii facaasanii kanaaf nama akkanaa kana ofirraa haa eeynu isinirra beekanii isin biratti waan nuti beeynuuf xiqqaata akka keenyaa kana malee nama akka keessanii nama daliilaan deemu namni yoo qur'aana irra wal dhabe qur'aanatu araarsa daliila qur'aanaa fidata malee maaltu afaan inni haasa'e sana jara namni amantii kamuu qabu waan akkasiin haasa'u akkana irratti beeka nama kana hubadhaa waliin hin adeemina imrishaan mi'a dubbatu ganamuma akka inni dogongora qabu imrishaan itti hin dubbanne nanaa jiru inni na beeka yooma san dhaabbadhu jeen hin dubbatin waan akkana yoo san anaa imrishaadha namati ijoollee bakka yaadan qabna keessa jiran yooma san waa dubbate waa hima kanarraa jechuudha dhaabbu jeen as biran dabreen na biratti Abu Yasir deemee jira dhiifa manaa godhaa Bilaal saniif yaani. Anillee deemaa jira inshallah Muhammad namni waan kana beeku adabataa guru inshallah. Baay'ee miira keessa seenee na fudhate. Mee wayii yeroo walii kennaan jedhina nama yeroo kennanii fi miti nama darbanii gadi buusan waan beekuuf nama yeroo walii kennanii haasa'e namni ilmii rabbii qabu yeroo walii kennee walii eeggatee daliilaa walii fidatee akkasii walii araarsee walii biraa gala. Kuluqa gaariin haala gaariidhaan nama kana gadi buusi. Isaan dubbatinaa jeddumattuume wanni kun waan biraa barsiisaa jira isin hin beeytanii taa'a wayita jennu isin yeroo kennaa maalii jettaniiti ariifatinaa bakka sanitti illee kanaaf amma waliif nama kana hedduudha wallahi suuraa isaallee akkanatti wanni hin arginu suuraa isaanii argina bakka irri mujaadalaa kaasaa jecha rasuulaa dhiisee jecha rabbii dhiisee qawlii namaa jedduun namatti darbaa waliifuu sheergati mana keetuun seensisii yoo nama imaana qabu taate yoo nama rabbii bulu taate yoo nama diinii nabii jaalatu taate sheerii godhi irraa baqadhaa jalan deeminaa je'in fooloo irraa kaafadhaa je'in maali jennaan ni bakka akka kana shariyaa keessatti nama bidhaan deemu tokko nama ammootiin diinii fakkeessee ammoo waan hin taane nama obaasuu deemu tokko ebaluu kana irraa fagaadhaa ebaluu ka akkanaatii jechuun shari'aan keessatti ni bakka hamaa miti irraa baqadhaa yeroo maqaa isaa dubbatanii suuraa isaa fayyadamtee maqaa dubbatamtee irraa baqadhu jechuu ni dandeenya si hayyamna illee gino Abu Yasir deemi. Ani sheeka wanni waan san isin gidduu dubbachuuf miti.